Dhiheenya ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi hooggantoota olaanoo garagaraan kan eebbifame paarkiin Araadaa daawwannaadhaaf ergaa banaa taasifame qaamolee garagaraan daawwatamaa jira. Miseensonni waldaa tajaajila tola ooltummaa tiraafikaa kutaalee magaalaa Finfinnee hunda irraa walitti dhufanis paarkii Araadaa kana daawwataniiru. Daawwannaa isaanii booda AMN Plus fi yaada isaanii kan kennan miseensonni waldaa tola ooltummaa kunneen paarkiin kun seenaa badaa kana dura naannoo sana ture jijjiiruun madda galii fi carraa hojii akkasumas bakka bashannanaa ta'uu isaatti kan gammadan ta'uu dubbatan. Bakki kun akka inni itti arge baay'ee gaariidha. Waan nama gammachiisu. Kana dura haala isiillee akkam akka turte iddoo balfitti gatamu iddoo yaadamne ture. Amma haalli kun akkanatti jijjiiramee hara baafannaaf qilleensaaf bashannanaaf akkanatti hojjechuu isaa baay'ee na gammachiisa. Biyya biraa fakkaatti biyya keenya iyyuu fakkaattu nuummoo yeroo baay'ee hojiirra sirra dabarfinuuf akkatti kana laaluudhaaf kan arguudhaaf nu mijatu iyyuu har'a bakka biraa waan jiru natti fakkaate tiraafikiidhaafis sirriitti amma akka itti tolu taateerti. Turizimii kennaaf Itoophiyaadhaaf garii guddaa galcha jechuudha. Kanaafuu kun nu caalee dhaloota boruu dhufuuf amma nuti iddoon kun iddoo akkamii akka ta'e arginee turre. Amma fakkeenyaaf viidiyoodhaan kan duraatii fi kan ammaa wal bira qabanii osoo dhageessaniiti jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Kan ammaa baay'ee caala jechuudha. Yeroo deemu jechuudha akka ispoortiitti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaaf biraan immoo daawwataatiin deema sammuu isaa bashannansiisaa deema. Balaa konkolaataa of eegaatiin deema. Kanaaf baay'ee hirriseetiin jira jedhee yaadaan. Paarkiin Araadaa tajaajila garaagaraa iddoo tokkotti kan kennu ta'uu kan himan dargaggoonni kunneen keessattuu hojiin aartiin deeggaramuun hojjetame dhaloota seenaa kan barsiisudha jedhan. Bashannanaa sagantaa qopheeffachuuf illee lidata garaagaraa eebbas wantoota as keessatti akka hojjetamuuf balbalti banamee jira. Hundi keessanuu akka warri ijoollee qabdanii odoo wacii tokko hin baasin odoo waan tokko qabeen birrii isin hin barbaasin ijoollee keessan asitti fiddanii dhuftanii akka taphatan akka das jedhanii deeman godhuu isinirra jira jedheen isinii dabarsa. Iddoon kun baay'ee kunuunfamamuu qaba. Nu miti dhaloonni bor dhufes dhufee ilaaluu qaba. Indoom nu caaleetti biyyoonni Afrikaa biyyoonni addunyaa dhufanii iddoo kana daawwachuu qaban waan ta'eef anarraa takka jedhee jiraattonni magaalaa Finfinnee hunda isaa iddoo kanatti eeguudhaaf itti gaafatamummaa guddaa akka qabu asumaan ergaa dabarsuu barbaada. Dhaloonni dhalachaa jiru kun waan irraa baratu hedduutu jira jechuudha. Akkamitti biyyi keenya akkamitti akka asiin as geesse kan irraa hubannudha jechuudha. Kan afaan kiyya dhaga'u marti jechuudha akka dhufee kana daawwatee suuraalee itti ka'ee bashannanee addunyaatti tiktookiidhaanis ta'ee gama miidiyaa adda addaatiin akka biyyattii keenya beeksifnuun ergaa koo dabarsaa. Pireezidaantiin waldaa tola ooltummaa tiraafikaa magaalaa Finfinnee obbo Wandassan Shifaa gama isaaniitiin kaayyoon daawwannaa kanaa miseensonni isaanii hojiilee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman daawwachuun akka beeksisaniif ta'uu ibsaniiru. አዲስ አበባ ከተማችን በርካታ magaalaa Finfinneetti hojiileen misoomaa hedduun hojjetamaa jiru. Finfinnee akka maqaa ishee taasisuuf bu'uuraaleen misoomaa fi kanneen biroo hojjetamaa jiru. Nuti immoo kutaalee magaalaa hunda keessatti balaa tiraafikaa ittisuuf hojjenna. Hojiilee hojjetaman kanneen kan ajaa'ibsiifattu immoo yoo daawwatteedha. Kana dura daawwannaaf magaalaa keessaa baanee daawwachaa turre. Amma garuu paarkii Araadaa kana daawwannee haa beeksifnu jennee dhufne.